أبابا قبيتي ريالا ونن بيتي على كما سباقنا بيتي ها أندور اللي يسوون دوغما ها جدي أبابا كنيفي سوسوبي قباسي باش النسيسي وياتا كلام أنا تمنيوتي دقيفة أبابا كنا نو دقيفة أنا تمنيوتي ما أبابا أبغى كنا دقيفة نو دقيفة دقيفة لا أنا تمنيوتي أبابا كنا هجي أتما بر na gorsa anatu minyoti ababa kenna an kana godhe jennana motin gaadise huuteetu mamma kana gaaddisi maal safara kana ngayin naan jettu gaaddisi maal keetio mee ishi waan feetee siinaa jettu ati amma isiin barwaan biraan feetu dhageeffadhu asiima isiin barwaan biraan feetu atama oseeniitu dhageeffadhu duraa seene gaafadhe maal feete jennaan abdiin na bira dhufeeti yaani yoo eeyyamamaa ta'e na bira ajjisu fedhaan jette Ashama harka fuunee kabajamtoota hortoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaatu isiniin jedha kabajamtoota hortoota keenya baga nagaan jiraattan isiniin jedha kabajamtoota hortoota keenya akkuma agartan viidiyoo dheerina kana gadhiisaa argaa jirtanii harkumaan rakkoo keessa seenee amma immoo rakkootu guddatu dhalatee jira jechaadha mucayyoo waan taatellee hin beeknu urga edaatii lafarraan kaatu jal'isteetumaan ciistee jirti anama mucayyoo tana dhugaa dubbachuudhaaf ofirraa amansiisu dadhabee eega akkana maqaa na balleessitee of ajjeesa malee waa hedduu jettee jedhama waan isin jettu hin jedhu waan kabajamtoota hortoota keenya akkasii rakkoon uumamee jira annamma hajjii bakka kanatti waamee inni illee quba waan qabu jechaadha waan kana kabajamtoota hortoota keenya hajjii bakka kana waamee mucayyoo narraa amansiisii maal jedhanii mee waan inni illee naan jedhu hin agartanii hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha. Gachumii barbaatan barnaati. Dhaanga jedhu. Mucoo gabbataa fi waan geesse. Gachumii barnaati saniifuu si waamaa jira. Laa maa saniiwwan naamtu hin jiruti mucoon yaakii mana keessa gootee Kootaa'e. haqqisaarti. Yaakii maal godhan mucayyoo haqqisuu miti waan feete hoo taate wayi qorra qabee moo dhibee wayii godhatte moo maal harka ofiitiin. Qorra qabee. Yaa abbaa nama kanaaf si waamaa jira mucayyoo haakimii geessu. La abdii hanga jiru atummaan kun yoomuu akka namaatti sammuu bal'attee waa wayii adda bura bisoodha. Amma andu gongoree barna anama wanni si waamee huwa. La mee ati naa mudhiise an duraa anuma mucoo bira gasseenee baaruu kootu naa jetteeti anka jedhu an duraa si bira dhufuu deema. Atummaa yooma sammuu akkamiitii yoo deemtu waan akkana nama raddalee dabboo. Mee amma godhe ampiraan kirra wajjadhe hajji rabbee eti atamma gubbaan wannaan jedhin anuu cinqamee jennaan si waamee bakka kanatti atamma cinqii kana nafur hajji rabbee eti. Cinqii wanni godhe si furu amma cinqii wanni si fura wayitu hin jiruuti. Obboleessi kee mucoo gabbaiti mana haakimaa geessi yoo ammoo yaani kun haakimallee yoo fidan waa takka wanni irraa wannaa jiru waan biraatii miti mucoon hirrifattee dhageeffadhu hirrifattee mucoon hirrifatteeti mucoo tana gabbeetaa goote silaa waa takka waan namni siin jedhu dhageettu abboo rabbi sodaadhuuti ati guyyaa akkamiifti biyya akkamii akka dhalatte rabbumaan haa beeku malee wanni beeku hin jiru jedhu dhageeffadhu ka kanaafuu atamma walumaa gala mucoo hambaa durallee osoo asitti ijoollee tana asitti hin deebisin abdii rabbii jedhi abdii bakkuma dura mana kireessee saniif dhiise asin fidinii abdii waliin gallu ijoollee tana as mana kana hin deebisin osuma jedhu achillee fidde asillee baafte achillee asitti deebifte ati walumaa galatu ijoollee tana oofu jirtaati wanni sodaadhisu hin hamne kun amma dhufeeti akkam gurgurte hin tarbiyyuu yoo mana keessatti duute itti gaatamaniin. Maa waa jeeseere. Sababa inni duute waa jeesee maal. Waa maal godhe deemee amma waa kilooree siiduu deemu attiin tun. Rifaatuu mire rifaatuu waanuma nana gedee. Biraan kee godheemi dhiifama gaafadheemi dirqii na fuuniin eessaa dhufte. Amma isiin beekaa waan hin dhukkubsannillee na dhukkube jedhaa jirti malee illee ishi balbalana jalaan banne amma hajji rabbii jedhii taate. Gattiin tuullee na ajjeeste ana gaaddiseen ofuyyuu ijateen nafa of ajjeeste gaaddiseen. Atuun beektaa malasii. Tamaam. Eeda sababa kana dhageeffadhu. Eeda sababa kanaa torba itti yaadettee mana kanaa baatee bakka biraa bulte gaaddiseen mana kana hin bulle. Tamaam. Tunachi keessatti jetti osoo waan akka hin ta'in dirqiidhaan na fuudhi malee waan biraatii miti ati amma rabbi jedhiti hajji. Ana maal godhe ture? Ati wanni godhisiin jedhu ati hin dandeettaa oseeniitii narraa amansiisii narraa baasuma ati. Maal godhe akkam godhe sirraa amansiisa maal jedhaani eessa geessa maal jedhee sirraa amansiisa manaa baasee eessa geessa? Ila dhageeffadhu hajji waan gootu sitti maan waan jettuun sitti maan wanni jettuuni gurbaan kun siin ta'u badaadha nama badaadha. Si galaana ati akkasuma ittiin irraa oofta bakka osoo abdiin nama sii ta'u taate anuu dirqiidhaan ni kasi hidhii jedhee si tonnaadha abdiin siin ta'uu nama badaadha
nama sii ta'u anas sii barbaadaa jetteetu afaan keen beektaa akka goote waan lakki waan akkana keessa nu dura dhageeffadhu yeroo anan makka dhageeffadhu laala yaa agii lafa agattaa amma argine inta waa takka nu hin fedhu gad deebitaa abboon fedhu miiroon miila kana jettu hin jiru amma yeroo akka jedhuun yeroo amma isiin akka dhukkubsate kanaaf ta'u bilisi osoo yeroo nagaa hin jirtan yeroo isii waa takka hin taane abdii akkana miti jedhe jettee itti amma osoo abdii akkana miti jedhedhi jechuu dhiise osoo dabbaanu kuree matan naqee mucoo hin fudhattu obboleessi dhageeffadhu mee dhageeffadhu atam boolu magaala akki gootu afa oroon beektaa silaa waan yoo dhageettuumi asumaan yoo gasin dhaqan asumaan gannaa jedhan beekaa nama mucoo tana tokkoffaa isiin amma guyyaa duraa akkana jetteen qalabatii akka goote maarri goote ufuma waan hin taane ofi kaafte mucoo duraa caafii jirtu karaa baafteef amma yaanni kan maal yaanni kiyya rabbee dhiyatummaa narraa baase birrii barbaadaa baasee eessa keessa mucoo amma gaaddiseen maal jette haa baadhuma na yaalaa geessi kaa jaartii tantee naan jette tamaam kana jechuun maal balaa biraatti dhufuu deema balaa duubaan dhufullee laalladhu naan jette jira balaa duubaa dhufu yaani amma isin sitti naan siigalee an ka dura waggaa dura sitti kasiin galin har'a isin siin jennaan siin galee waan kana an taphadheeni mootii tana piraankiidhaa godhee tapha akkanaatu jira keef tapha yaani qubee si godhanii jilbifatanii qubee nama godhaati tapha jira abbo wajji piraankiidha ni kakanaa olii walitti hin godhu kakanaa olii waan xiqqoo tan dhiisi kakanaa olii yaa piraankii mucayyoon baran siin jedhe dura mucayyoo duraa caafii jirtu ta duraa rakkattee afaan baachuu salfattee onnaa itti amma karaa rakkattee amma mushu sosobii osoo mana kanatti ajjeefte mucoo asii duuti mana kanaan baatuuti dhageeffadhu amma awwoon isin jedhu akkasiin sirraa baatu beektaati ol ka'iiti ababaa gabba'iiti riyaala wannaan biti alaa kama sobaa kana biti an durallee sin sobne dhugama jedhi ababaa kenniifi sosobii gabbaasi bashannansiisi guyyaa takka lama anatu minyooti dhageeffadhu anatu minyooti dhageeffadhu anatu minyooti ababaa kenna hajji dhage atama bar na gorsa anatu minyooti ababaa kenna an kana godhee jennaana mootiin gaaddisee huuteetu mana kana gaaddisee maal safara kanan gahinnaan jedhu gaaddisee maal keetii akka la kalaasin ta'u ka ammaal ibna rabaasin jedhaan balaa jadi kun illee booda ibidda wali qabsiisti anatti illee ibidda qabsiisti kanaafuyyuu amma minyooti ani ka qubee godhee fi piraanki jedhee usu piraanki an jedhuun diddeeti akkanatti algaa raggaltee iyyiiti tamaam wamaan taane si sodaachisuu na sodaachisuuf akkan taati malee tamaam anamma akka ati jettu ababaa kenneefi akkasii miti akkana jedhee jennaan jaarsa kiyyaa mana jaarsa kiyyaa nam tokko akkas seennee wayii isin jette mootiin nuun ala baasaan dhageeffadhu waa siima gaaddisee ala baasaa qoyi dhageeffadhu waa siima dhageeffadhu ati narraa baasee yaaki an birrii barbaaddaa sii kenna yaaki hajji ati qiqi ana kan godhee baasa akkam godhee baasa tama akkam godhee baasa tumee baasa moo ani lafa rakkisee mana baasa yaani akkam godhee baasa gurbaan kalaasi ati gurbaan akkanaati bakka gurbaan nama sii ta'uu miti jettee irraa baasa nama naatoo jettee dhibamtee ol jaartii mirisi isin yaani ana naatee isin naquu yoo naan jettu maal godhaa kanaafuu anama fallis baasu falman sin jedhaa kan obboleessi ababaa biti mucoo tana gabbaasi bakka gaaddisiin jettan sun hin jirre geessi bashannansiisi guyyaa lama booda yaani an karoora qaba anaaf ati yaani waliin taanu maatiin kiyyallee biyya galtee futaraan jedhaniirani jedhiitu dhugaa jiru itti miti san booda wanni isin taatan jiru obboleessi guyyaa lamaan tana yaani ati akkuma isin dagattuuf akkas godhi ani wanni siidhaamu kan mucoo ambaa mana kana duuteeti akka nu hunda walitti qabanii asii guuran beeke maal godha jedhee raajjii maal godha amma kummee anummaan fuudhee yoo bashannansiisu gaaddiseen dur jettee achitti illee arginaan uuu jettee yiiti gaaddiseen sitti maal gaaddiseen kan waan itti himtee jirta yookaan akkana na waliin jiraachuu yookaan jettee jirti waan jettuuf jettee jirti si anam isiillee yeroo guyyaa rabbiin kun uume gaaddisee illee rifachiisuu hin barbaadu dhugaa sitti maal isii wajjin illee haasaa waan hin barbaanneef haasaa akkasii mire kalaas lachuu mana nikaa geessi lachuu guyyoota nikaa hidhiifi algama tokko irra waliin bulii wanti si godhan jiru kalaas akkas feetame laa akkas feetame akka wanni biraa wanni itti akkas feetame kun amma dubbiidha maaliree anamma waan si kun dubbiidha maaliree lama jaalattaare akkas godhi gaaddisee nan dhiiftu tamama akkan godhi akka hin ta'u akka mee akkam siin jee akkasii lachuu fuudhiiti lachuu guyyoota akka dhaqii nikaa godhadhuuti kalaas waliin jiraadhu maal si godhe tama mee ooma isiin taatee laale birrii ana si kennaa fuudhi mana yaalaa geesse ana waliin hin deemu
Hamuucatti dhanaan deemtu sana waliin deemu. Fuudhi mana alaa geessi. Maara dhibansi kana akkuma dhibamsiite mana alaa geessi. Hundana qubaaf jiran. Ammaan jedhee mana yaalaa geesse. Maal taatee waan jedhan maal taatee qorra qabe jedhamu waa akkanaan kalee dhukkuba jedhamu mata dhukkuba jedhamu maal taatee. Hirrifattee kala wanni biraan jiru. Hirrifattee kufteeti. Maal rasaasawii bira dhukaasanii karifattu. Kalaas hirrifattee sanii dhukkubaaree. San sibbee garee waan goote anaa marattee goote waan goote. Akkasillee hin jedhamu. Kalaas amma walumaa gala yaakii mucayyoo hambaa itti safaatiniiti mucayyoo tana yoo rakkoo irra gahe nu hundaa nan maqaan badu. Mucoo tana kai halli itti godhan obboleessi kana. Kai halli itti godha abbo waan si waamee bo'aati informaa ajjii rabbi inni ittiin dabinati. Mee ishi waan feetee siinaa jettu ati. Amma isiin bara waan biraan feetu. Dhageeffadhu waa siima isiin bara waan biraan feetu. Atamma oseeniitu. Dhageeffadhu duraa seenee gaafadhe. Maal feetee jennaan abdiin na bira dhufeeti. Yaani yoo eeyyamamaa ta'e na biraa ciisu fedhaan jette. Oromoo. Sigalee waan biraatiif deemte. An kutaa sa oseenaan ulfaayira naan jetti moo. Dhageeffadhu gaa. Ulfoo maaltu maa. An kutaa sa oseenaan oseenaan ulfaayira jetti. Ata wayya mala si beekti. Waan isiin deemartu waa beekti. Ulfooftee bire dhageeffadhu. Ulfooftu maal maa rakkatee guddifattaa jettan gaggeetii jettee gaafata Oromoo. Ulfooftee hin guddifattaa. Hin guddifadha jettee bire. Waanuma sanii maaltu jiru obboleessi. Laa obboleessa kiyya amma akkasitti illee hin deemu. Katamma dhagaye ajji dhagaye kootu miin dhagaye. Birrii barbaada si kenna. Birrii karaa kana goote godhiiti. Tokko goote godhiiti. Gurbaa kanaaf akkana of hin cinqiniiti. Deemi jedhiin yaaki. Birrii illee kennaa kan kiraa manaallee kan ji'a ja'an qabata. Abbo rabbi sosaadhu an ka jedhu an kasiin aniin kun kan jedhu. Duba ati qoy dubartiin haga afaan baafattee abdii na barbaachise rafa wanni waliin rafii siyaa jettu beekaati. Harakaa dubartii akkanuma sammuu dhageeffadhu waa. Sammuu kan kee kana akkanuma irraa achi ilaaltee faam ta'e dubartii billaa. Dubartiin bar yoo si feete yoo si fedhe irraa siin jettu. Tunamma afaan baafattee abdiin na bira dhufe maaluma feetaa jedhetu si eegaa wanna. Abdiin dhufe yoo tole jedhe na biraa jiru firaan jettee mire yaakii kun anu sitti meeti. Mucayyoo ambaa waan biraa feeti. Itti dhaqiiti wolfaama yoo hin taane itti wadhiisa obboleessi Oromoo. Wanni biraan jiru. Ishi tamam itti gad si dhiiseera fuudhi kana. Mee ansi isimaayuu si dhiiseera fuudhi. Ajji dhageeffadhu kwa. Kootu dhageeffadhu fuudhuu feetaa kootu fuudhi. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kunoo argitanii jirtanii an kunoo namni dogongora addunyaa kanarra hin jiru namoonni dogongora anis akka nama kamiititti dogongoree waan kana mucayyoo dhiifama gaafadhe diddee hajjiillee itti ergee oseenii gaafatee waan jettee ni jirti. Kanaaf wanni hajjiin jedhullee nam baasne inumaayyuu ammaan tana gabbaayiti mootii bashannansiisi abaaboo kennii fi bakka asii fuudhee dhiini xiqqoo turii yaada kan kee jijjiirinaan jedhe kanallee kan argattee jennaan gaaddisii akka mana kanan seenne gooti mucayyoon tun kabajamtoota hordoftoota keenya eeda mana kanan bulle gaaddiseen bakka biraa bulte jaartii tantee deemi mana yaalaa geessi waan achiin duuba dhufullee torba itti yaadinaan jette kabajamtoota hordoftoota keenya kana baga argattan isiniin jedha waan immoo irra geenne bifaara waan isinii himna. Hanga dhuma sagantaa kootii waan hordoftanii galatoomaa isiniin jedha nagaan na tura.